Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabaloote viidiyoo baay'ee bareedaa fi barbaachisaa ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoo sagalee isaa baay'ee jaallatan yookaan viidiyoo audiyoodhaan daawunlood godhachuu yoo barbaaddan akkamittiin daawunlood godhachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Akkasumas viidiyoo baay'ee kwaalitii qabuu fi sagalee baay'ee kwaalitii qabu karaa YouTube akkamittiin daawunlood godhachuu dandeenya. Namoonni baay'een keessan ni beektu jedheen yaada. Akkasumas immoo namoonni hin beekne sirriitti isin fayyadaa jalqabaa hanga dhumaatti daawwadhaa. Viidiyoo daawunlood godhachuu yoo barbaanne akkamittiin viidiyoo kwaalitii qabu akkasumas sagalee kwaalitii qabu akkamittiin buufachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa. Yoo chaanaalii kanaaf haaraa taatan sekeendii muraasa isinitti fudhata. Iddoo subscribe jedhu kanarra tuquudhaan achumarra tuquudhaan viidiyoon yeroo yerootti gadhiisu dafee akka isin qaqqabuuf olirra kaa'achuudhaan na hordofaa isiniin jedha. Egaa otoo YouTube irraa viidiyoo garaagaraa ilaallu viidiyoo baay'ee bareedaa argines haa ta'u yookaan immoo search godhannee kan arganne tokko akkamittiin daawunlood gochuu dandeenya. Akkasumas YouTube irraa viidiyoo gaafa daawunlood goonu iddoo daawunlood jedhu kanarra tuquudhaan daawunlood inni goonu asuma YouTube jalatti hambisaa jechuudha. Laayibrarii YouTube jalatti hambisa. Faayidaan isaa yeroo connectioniin hin jirre yookaan yeroo daataa hin qabne YouTube irraa seennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kun garuu dhaqee galarii jala nuu kaa'a. Inni karaa viidmeetii daawunlood godhannu dhaqee galarii jala nuuf kaa'a. Inni kun garuu YouTube jala malee namaaf dabarsuu hin dandeenyu. YouTube jala qofa nuuf kaa'a galarii keessa nuun kaa'u jechuudha. Garaagarummaan isaanii isaan kanaadha. Kanaaf akkamittiin daawunlood godhachuu dandeenya? Egaa kana gochuudhaaf jalqabaa aappii tokko qabaachuudha. Aappichis viidmeetiidha. Viidmeetii isa kaanirraan adda kan ta'e jechuudha. Egaa aappii viidmeetii kana telegiraamii Dabalooteek jedhu jala isiniif kaa'een jira. Aappii telegiraamiirra galuudhaan Dabalooteek jettanii search gochuudhaan ilaa kunoo isa kanaadha. Asirra tuquudhaan aappiin viidmeetii kun kunoo iddoo kanarra jira. Iddoo join jedhu kanarra tuquudhaan join erga gootanii booda beez app isa jedhu kanarra tuquudhaan install godhattu jechuudha. Sana booda eega baatanii booda YouTube irra seenuudhaan viidiyoo barbaadan sana yookaan YouTube irra seenuudhaan faaruus haa ta'u sirba barbaadan sana search godhachuudhaan baafattu jechuudha. Fakkeenyaaf ammanii nagaa sirba nagaa dheengadda dhiyoo kana bahee kanan sagaleedhaan buufachuu barbaadaa jira. Egaa viidiyoo kana buufachuudhaaf iddoo share jedhu kana tuquudhaan gara fuulduraatti deema. Yeroo kana Facebook Lite message jedheetu appilikeeshinoota moobaayilii qorra jiran naa fidaa jechuudha. Isaan keessaa viidmeetii yoo dhabe iddoo sarara tuqaa sadii more jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deema. Sana booda viidmeet kan jedhu oopshinii kunoo naa fidee jira jechuudha. Sanarra tuquudhaan gara fuulduraatti ergan deeme booda kunoo oopshinii garaagaraa naaf fida. Yoo sagaleedhaan buufachuu barbaadan muusik iddoo jedhu kana jala kunoo 128K 48K 128K 256K kan jedhu kanarra tuquudhaan fakkeenyaaf 256K kanarra yoo tuqne buufachuu barbaanne kunoo meegaabaaytii 5.19 gaafataa jechuudha. Asitti sabbaa 128 kana yoo barbaanne immoo meegaabaaytii 4.9 duwwaa gaafataa jechuudha. Kanaaf yoo kwaalitii gaarii barbaadan ta'e isa meegaabaaytii guddaa qabu kunoo kanarratti tuquudhaan buufachuu dandeessu, daawunlood godhachuu dandeessu. Akkasumas viidiyoodhaan kwaalitii guddaa kan qabu daawunlood godhachuu yoo barbaadan akkasumas kwaalitii gadaanaa kan qabu meegaabaaytii gadaanaa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf 444p kana buufachuu yoo barbaanne kwaalitiin viidiyoo keenyaa baay'ee xiqqaadha. Garuu meegaabaaytii 6.89 jechuudha. Meegaabaaytiin isaa iddoo moobaayilii keessan keessaa iddoo guddaa kan qabanneef gargaara. Fakkeenyaaf asirratti 1080p15 kan jedhu kun meegaabaaytii 554.52 qaba. Isa 444 kanaa wajjin baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Akkuma kana yoo viidiyoo kwaalitii qabu buufachuu barbaadan asirra viidiyoo xiqqoo ishee kwaalitiin isaa isa amma isaa 1080 hin geenye kana buufachuu barbaadan
720 kunis baay'ee bareedaadha. Hin gatamu jechuudha. Baay'ee ariitiidha. Inni kun iddoo guddaa qabata. Kanaafi isa 720 kanaan daawunloodii yoo godhattan gaariidha. Sagalee immoo akkuma kan hafanis jiru jechuudha. Viidiyootti gargari 256 kuni asirra tuqxanii iddoo daawunlood jedhu kanarra tuquudhaan daawunlood godhattu jechuudha. Fakkeenyaaf ilaa kun daawunlood naaf gochaa jira jechuudha. Sagalee qofan daawunlood godhe. Egaa sirba nagaa piis jedhu kana oolumaan dhannee muuziqii yookaan audiyoo jala ilaallaa jechuudha. Nagaa piis kan jedhu kunoo bifa kanaan naaf buusee fidee audiyoo keessa naaf kaa'ee jira jechuudha. Karaa biraanis karaan ittiin viidiyoo jaallatan tokko seerchi gootanii daawunlood godhattan asuma karaa viidmeetii jalaa viidiyoo baay'ee jaallatan tokko kan sagalee isaa qofa dhaggeeffachuu barbaadan akkaataa ittiin daawunlood godhatan viidiyoo yookaan audiyoo qulqullina isaa qabu jechuudha. Audiyoo baay'ee bareedaa baay'ee jaallatan tokko akkaataa ittiin viidmeetii jala daawunlood godhatan. Fakkeenyaaf sirba Galaanaa Gaaromsaa isaa haaraa bahe kanan seerchi godhee buufadha. Fakkeenyaaf duraanuu isa jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemuun sagalee isaa qofa daawunlood gochuun ni danda'ama. Iddoo daawunlood jedhu kanarra tuquudhaan ilaa kunoo sagalee isaa qofa yoo daawunlood godhachuu barbaadan akkasumas viidiyoo baay'ee kwaalitii qabu daawunlood godhachuu barbaadan asirra tuquudhaan daawunlood godhattu. Garuu sagalee qofa yoo barbaadan asirra tuquudhaan sagalee kwaalitii qabu daawunlood godhattu. Fakkeenyaaf kanaasis daawunlood godhee yoo isinitti argisiise egaa baatanii raatanii persentii meeqarra akka inni ga'e ilaaluu yoo barbaadan immoo kunoo iddoo kanarra tuquudhaan sirbi buusaa jirtan ilaa kunoo persentii meeqarra akka inni ga'ee fi meegaabaaytii meeqa akka bu'e ilaaluu dandeessu. Egaa ammas sirba Galaanaa kana audiyoo jala dhaqee akka inni naaf galchin deemee ilaalaa isinitti argisiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti Galaanaa Gaaromsaa audiyoo jala jechuudha. Sirba Galaanaa Gaaromsaa duraanuu kan jiru kunoo fidee audiyoo jalatti galchee naaf kaa'eera jechuudha. Bifa kanaan yuutuubii irraa viidiyoo sagalee isaa qofa dhaggeeffachuu barbaadan yookaan faaruu sagalee isaa qofa dhaggeeffachuu barbaadan daawunlood godhachuu dandeessuun isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa. Viidiyoo lammataan hanga walitti deebinutti nagaatti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni yuutuub chaanaalii Dabaloo Teek. Viidiyoo baay'ee bareedaa fi barbaachisaa ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoo sagalee isaa baay'ee jaallatan yookaan viidiyoo audiyoodhaan daawunlood godhachuu yoo barbaadan akkamittiin daawunlood godhachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Akkasumas viidiyoo baay'ee kwaalitii qabuu fi sagalee baay'ee kwaalitii qabu karaa yuutuubii akkamittiin daawunlood godhachuu dandeenya. Namoonni baay'een keessan ni beektu jedheen yaada. Akkasumas immoo namoonni hin beekne sirriitti isin fayyadaa jalqabaa hanga dhumaatti daawwadhaa. Viidiyoo daawunlood godhachuu yoo barbaanne akkamittiin viidiyoo kwaalitii qabu akkasumas sagalee kwaalitii qabu akkamittiin buufachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa. Yoo chaanaalii kanaaf haaraa taatan sekeendii muraasa isinitti fudhata. Iddoo subscribe jedhu kanarra tuquudhaan achumarra tuquudhaan viidiyoon yeroo yerootti gadhiisu dafee akka isin qaqqabuuf olirra kaa'achuudhaan na hordofaa isiniin jedha. Egaa otoo yuutuubii irraa viidiyoo garaagaraa ilaallu viidiyoo baay'ee bareedaa argines haa ta'u yookaan immoo seerchi godhannee kan arganne tokko akkamittiin daawunlood gochuu dandeenya. Akkasumas yuutuubii irraa viidiyoo gaafa daawunlood goonu iddoo daawunlood jedhu kanarra tuquudhaan daawunlood inni goonu asuma yuutuubii jalatti hambisaa jechuudha. Laayibireerii yuutuubii jalatti hambisa. Faayidaan isaa yeroo konneekshiniin hin jirre yookaan yeroo daataa hin qabne yuutuubii irraa seennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kun garuu dhaqee galarii jala nuu kaa'a. Inni karaa viidmeetii daawunlood godhannu dhaqee galarii jala nuuf kaa'a. Inni kun garuu yuutuubii jala malee namaaf dabarsuu hin dandeenyu. Yuutuubii jala qofa nuuf kaa'a galarii keessa nuun kaa'u jechuudha. Garaagarummaan isaanii isaan kanaadha. Kanaaf akkamittiin daawunlood godhachuu dandeenya. Egaa kana gochuudhaaf jalqabaa aappii tokko qabaachuudha. Aappichis viidmeetiidha. Viidmeetii isa kaanirraan adda kan ta'e jechuudha. Egaa aappii viidmeetii kana telegiraamii Dabaloo Teek jedhu jala isiniif kaa'een jira. Aappii telegiraamii irra galuudhaan Dabaloo Teek jettanii search gochuudhaan ilaa kunoo isa kanaadha. Asirra tuquudhaan aappiin viidmeetii kun kunoo iddoo kanarra jira. Iddoo join jedhu kanarra tuquudhaan join erga gootanii booda beez app isa jedhu kanarra tuquudhaan install godhattu jechuudha.
Sana booda ega baatanii booda YouTube irra seenuudhaan viidiyoo barbaadan sana yookaan YouTube irra seenuudhaan faaruus haa ta'u sirba barbaadan sana search godhachuudhaan baafattu jechuudha. Fakkeenyaaf ammanii nagaa sirba nagaa dheengadda dhiyoo kana bahee kanan sagaleedhaan buufachuu barbaadaa jira. Egaa viidiyoo kana buufachuudhaaf iddoo share jedhu kana tuquudhaan gara fuulduraatti deema. Yeroo kana Facebook Lite message jedheetu appilikeeshinoota moobaayilii qorra jiran naa fidaa jechuudha. Isaan keessaa Vidmate yoo dhabe iddoo sarara tuqaa sadii more jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deema. Sana booda Vidmate kan jedhu optionii kunoo naa fidee jira jechuudha. Sanarra tuquudhaan gara fuulduraatti ergan deeme booda kunoo optionii garaagaraa naaf fida. Yoo sagaleedhaan buufachuu barbaadan music iddoo jedhu kana jala kunoo 128K 48K 128K 256K kan jedhu kanarra tuquudhaan fakkeenyaaf 256K kanarra yoo tuqne buufachuu barbaanne kunoo meegaabaaytii 5.19 gaafataa jechuudha. Asitti sabbaa 128 kana yoo barbaanne immoo meegaabaaytii 4.9 duwwaa gaafataa jechuudha. Kanaafi yoo kwaalitii gaarii barbaadan ta'e isa meegaabaaytii guddaa qabu kunoo kanarratti tuquudhaan buufachuu dandeessu, daawunlood godhachuu dandeessu. Akkasumas viidiyoodhaan kwaalitii guddaa kan qabu daawunlood godhachuu yoo barbaadan akkasumas kwaalitii gadaanaa kan qabu meegaabaaytii gadaanaa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf 444p kana buufachuu yoo barbaanne kwaalitiin viidiyoo keenyaa baay'ee xiqqaadha. Garuu meegaabaaytii 6.89 jechuudha. Meegaabaaytiin isaa iddoo moobaayilii keessan keessaa iddoo guddaa kan qabanneef gargaara. Fakkeenyaaf asirratti 1080p15 kan jedhu kun meegaabaaytii 554.52 qaba. Isa 144 kanaa wajjin baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Akkuma kana yoo viidiyoo kwaalitii qabu buufachuu barbaadan asirra viidiyoo xiqqoo ishee kwaalitiin isaa isa amma isaa 1080 hin geenye kana buufachuu barbaadan 720 kunis baay'ee bareedaadha. Hin gatamu jechuudha, baay'ee ariitiidha. Inni kun iddoo guddaa qabata. Kanaaf isa 720 kanaan daawunlood yoo godhatan gaariidha. Sagalee immoo akkuma kana kan hafanis jiru jechuudha. Viidiyootti gargari 256 kuni asirra tuqxanii iddoo daawunlood jedhu kanarra tuquudhaan daawunlood godhattu jechuudha. Fakkeenyaaf ilaa kun daawunlood naaf gochaa jira jechuudha. Sagalee qofan daawunlood godhe. Egaa sirba nagaa piis jedhu kana oolumaan dhannee muuziqii yookaan audio jala ilaallaa jechuudha. Nagaa piis kan jedhu kunoo bifa kanaan naaf buusee fidee audio keessa naaf kaa'ee jira jechuudha. Karaa biraanis karaan ittiin viidiyoo jaallatan tokko search gootanii daawunlood godhatan asuma karaa Vidmate jalaa viidiyoo baay'ee jaallatan tokko kan sagalee isaa qofa dhaggeeffachuu barbaadan akkaataa ittiin daawunlood godhatan viidiyoo yookaan audio qulqullina isaa qabu jechuudha. Audio baay'ee bareedaa baay'ee jaallatan tokko akkaataa ittiin Vidmate jalaa daawunlood godhatan. Fakkeenyaaf sirba Galaanaa Gaaromsaa isa haaraa bahe kanan search godhee buufadha. Fakkeenyaaf duraanuu isa jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemuun sagalee isaa qofa daawunlood gochuun ni danda'ama. Iddoo daawunlood jedhu kanarra tuquudhaan ilaa kunoo sagalee isaa qofa yoo daawunlood godhachuu barbaadan akkasumas viidiyoo baay'ee kwaalitii qabu daawunlood godhachuu barbaadan asirra tuquudhaan daawunlood godhattu. Garuu sagalee qofa yoo barbaadan asirra tuquudhaan sagalee kwaalitii qabu daawunlood godhattu. Fakkeenyaaf kanaasis daawunlood godhee yoo isinitti argisiise egaa baatanii raatanii persentii meeqarra akka inni ga'e ilaaluu yoo barbaadan immoo kunoo iddoo kanarra tuquudhaan sirbi buusaa jirtan ilaa kunoo persentii meeqarra akka inni ga'ee fi meegaabaaytii meeqa akka bu'e ilaaluu dandeessu. Egaa ammas sirba Galaanaa kana audio jala dhaqee akka inni naaf galchin deemee ilaalaa isinitti argisiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti Galaanaa Gaaromsaa audio jala jechuudha. Sirba Galaanaa Gaaromsaa duraanuu kan jiru kunoo fidee audio jalatti galchee naaf kaa'eera jechuudha. Bifa kanaan YouTube irraa viidiyoo sagalee isaa qofa dhaggeeffachuu barbaadan yookaan faaruu sagalee isaa qofa dhaggeeffachuu barbaadan daawunlood godhachuu dandeessuun isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa. Viidiyoo lammataan hanga walitti deebinutti nagaatti.